Ashama akkam jirtu daawwattoota keenya kan daawwachaa jirtan oduu qubeetii oduu sa'aatii kanaa kan isinitti himu ani beekanii taakkalaati. Itoophiyaan waltajjii misooma damee albuuda Chaayinaatti gaggeeffame irratti hirmaatte. Itoophiyaan waltajjii misooma albuudaa fi dameewwan biroo Chaayinaatti gaggeeffame irratti hirmaachuun ibsame. Waltajjicha irratti abbootiin qabeenyaa damichaa 300 ol hirmaachuu Komishinii Investimentii Itoophiyaa lalisee nameen ibsan. Albuudaa fi dameewwan biroo xiyyeeffannoo barbaadan irratti mari'atamuu kaasan. Itti dabaluunis waltajjichi Itoophiyaaf carraa gaarii ta'uu eeran. Gama biroon Komishinar laliseen dhaabbilee Chaayinaa 3 waliin sanada walii galtee mallatteessan. Manni maree bakka bu'oota uummataa wixinee labsii namoota paaspoortii tajaajilaa fi dippiloomaatiikii qabaniif viizaa hambisuu dandeessan raggaasise. Manni maree bakka bu'oota uummataa walga'ii idilee lammaffaa bara hojii sadaffaa taa'een wixineen labsii namoota paaspoortii tajaajilaa fi dippiloomaatiikii qabaniif viizaa hambisuu dandeessan raggaasise. Waliigalteen kunis mootummaa federaalaa fi Kooriyaa Kibbaa akkasumas mootummoota federaalaa fi Indiyaa gidduutti kan mallattaa'edha. Wixinee labsii kana irratti ibsa kan kennan mana marichaatti ministeerri itti waamama olaanaa mootummaa obbo Tasfaayee Balchigee Itoophiyaan hariiroo biyyoota lameenii waliin qabdu cimsuuf waliigaltichi kan gargaarudha jedhan. Haaldureewwan viizaa argachuuf barbaachisanii fi yeroon akka hin qisaasofneef kan gargaaru ta'uu himan. Hooggantoonni olaanoon mootummaa dippiloomaatonni fi lammiileen biroo paaspoortii tajaajilaa fi dippiloomaatiikii qaban sosochii dhimma hojiif taasisan keessatti kan isaan fayyadu ta'uunis himame. Mana maree bakka bu'oota uummataa odeeffanne. Baankiin Gadaa qabeenya waliigalaa qarshii biliyoona 3 fi miliyoona 50 horachuu isaa pirezidaantiin baankichaa obbo Waldee Bultoo himan. Baankiin Gadaa magaalaa Adaamaatti damee isaa lammaffaa banuun bakka keessummoonni argamanitti eebbisiisee hojii eegalchiise. Pirezidaantiin Baankii Gadaa obbo Waldee Bultoo Baankiin Gadaa abbootii aksiyoonaa 28,000 fi kaapitaala kaffalame walakkaa biliyoona 1 hundaa'uun tajaajila faayinaansii kennaa jiraachuu himan. Abbootii aksiyoonaa keessaas 90% dargaggoota kan jedhan obbo Waldeen baankichi yeroo ammaa akka biyyaatti damee 65ffaa kan banee fi qabeenya waliigalaa qarshii biliyoona 3 fi miliyoona 50 kan horate ta'uu dubbatan. Namichi dhaddacha irratti haadha manaa isaa duraanii ajjeese hidhaa umurii guutuun adabame. Ajaa'iba Ahmed dabalata qabdi. Namichi dhaddacha irratti haadha warraa isaa duraanii ajjeese hidhaa umurii guutuun adabame. Mana murtii olaanaa godina Harargee Bahaa himatamaa haala suukanneessaadhaan haadha warraa isaa duraanii ajjeese hidhaa cimaa umurii guutuun adabame. Himatamaan Darajjee Seefuu Badhaasaa jedhamu haadha warraa isaa duraanii Tigist Likkaalloo jedhamtu waliin wal dhabdeerra turan. Godina Harargee Bahaa aanaa Baddannootti adoolessa 21 bara 2015 guyyaa kaleessaa naannoo sa'aatii 5 irratti mana murtii aanaa Baddannootti dhaddacha hiika gaa'ilaa fi qooddaa qabeenyaa irratti ta'ee jedhee dhoksaan halbee qabatee seenuun haadha manaa isaa duraanii gaa'ila waliin dhaabbatanii waggaa 7 waliin turan haala suukanneessaan qoma bitaa irra waraanee ajjeesuun himatame. Abbaan alangaa mana murtii olaanaa godina Harargee Bahaa adoolessa 28 bara 2015tti himatamaan Darajjee Seefuu jedhamu haadha manaa isaa duraanii wal dhabdee waliin qaban ilaalchisee Tigist Likkaalloo jedhamtu ajjeesuu hordofee galmeen lakkoofsa 6313 himata irratti bane. Himatamaan tun ajjeechaa haadha manaa isaa duraanii dabalatee himanni 5 kan irratti baname yoo ta'u guyyuma dhaddachaa irratti haala suukanneessaan gochaa ajjeechaa raawwate kana malees miseensa poolisii to'annoo jala isa oolchuuf ture irrattis yaalii ajjeechaa raawwachuu dhaddacha jeequu abbootii seeraa dhaddacharra jiran ajjeesuuf yaaluu fi hojiin mootummaa akka hin raawwatamne gochuufis yaaluun himatame. Manni murtii olaanaan godina Harargee Bahaa dhaddacha kaleessaa jechuunis onkoloolessa 5 bara 2016 ooleen himatamaan Darajjee Seefuu jedhamu yakka ajjeechaa gara jabeenya haadha warraa isaa duraanii kan turte Tigist Likkaalloo irratti waan raawwateef manni murtichaa hidhaa cimaa umurii guutuun adabeera. Daawwattoota keenya kan daawwachaa jirtan oduu qubeetii amma immoo oduu biyya alaa argannee isinitti hima. Pirezidaantiin Raashiyaa Vilaadimiir Puutiin daawwannaa hojii fi waltajjii tumsa idil-addunyaa Beelt and Road irratti hirmaachuuf Chaayinaa galan. Pirezidaantiin Raashiyaa Vilaadimiir Puutiin daawwannaa hojii taasisuuf waltajjii tumsa idil-addunyaa Beelt and Road irratti hirmaachuuf Chaayinaa galuun isaanii gabaafame. Turtii guyyoota lamaaf Chaayinaa keessatti taasisaniin pirezidaantii biyyattii fi hooggantoota biyyoota biroo waliin akka mari'achuuf jiranis himame. Waraanni Israa'elii fi Hamaas itti fufee kan jiru yoo ta'u biyyoonni garaagaraa yaada isaanii ibsaa jiru. Addisuu Muluu waan qindeeffate qaba. Moskoon rakkoo namoomaa Gaazaa keessatti mudate gargaaruu akka barbaadu ibsite. Hoogganaan olaanaa garee hidhattootaa Filisxeem Hamaas lammiilee Filisxeem mana hidhaa Israa'el keessa jiran hunda bilisa baasuuf tooftaa nu dandeessisu harka keenya jira jechuun dubbatan. Hoogganaan kun Hamaas namoota Israa'el booji'aman akka tooftaatti itti fayyadamuu akka danda'an ibsan. Hamaas Gaazaa keessatti booji'amtoota Israa'el 200 hanga 250 ta'an to'atee jiraachuu isaa dubbii himaan garee hidhattoota kanaa beeksise. Pirezidaantiin Ameerikaa Joo Baayiden roobii boruu Israa'el ni daawwatu jedhamee eegama. Daawwannaan isaa
isaanii kanaan waa'ee karoora waraana milishoota Hamaas irratti gaggeeffamu irratti ibsaa barbaadaniitis jedhame. Baayiden Israa'el keessatti akka opereeshinii kana karaa du'aatii namoota nagaa hir'iseen itti gaggeessuun danda'amu dhaga'uuf akka ta'es ni himama. Daawwannaan Baayiden kun kan taasifamu yeroo Israa'elii fi naannawaa sanaaf baay'ee murteessaa ta'etti kan taasifamudha jedhan ministeerri dhimma alaa Ameerikaa Antooni Blinken. Lolli Israa'elii fi Hamaas gidduutti gaggeeffamuun rakkoo namoomaa Gaazaa keessatti uume kun Iraanii fi Israa'el gidduutti walgaarreffannaa hamaa uumeera. Ministeerri dhimma alaa Iraan Israa'el dhorka tokko malee Gaazaa Striip keessatti tarkaanfii fudhachuun hayyamamuu fi hin qabu jechuun saatiiwwan itti aananitti tarkaanfiin humna diinaa dursanii dha'u fudhatamuuf jira jechuun akeekkachiisan. Guyyoota dhiyoo'as Iraan irraa deddeebiin waraanni Israa'el Hamaas babal'achuun yaaddoo ta'uu mala jechuun dubbachaa turte. Haa ta'u malee yaadni ministeerri dhimma alaa Iraan amma kennan akeekkachiisa cimaa waraanni kun gara waraana naannootti babal'achuu agarsiisaa jedha gabaasni BBC. Yakki waraanaa Israa'el Filisxeem irratti Gaazaa keessatti raawwachaa jirtuun dhaabbattu taanaan addi diina qolatu saatiiwwan dhufu keessatti tarkaanfiin humna diinaa dursanii dha'u fudhatamuuf jira jechuun ministeerri dhimma alaa Iraan Hussein Amdoorlaayi himan. Qaamni addaa diina qoratu yookaan The Resistance Front jedhamu garee cimaa Libaanos keessa jiru Iraaniin deeggaramu Hizboolaa dabalatee humnoota waloo naannicha keessa jiranidha. Torbee darbee keessa Hizboolaa fi humni waraanaa Israa'el karaa daangaa Israa'elii fi Libaanos walitti dhukaasanii ture. Kun immoo waraana kana keessatti adda biraa uumame ta'uu mala jedhamee sodaa uumee ture. Hizboolaan meeshaa waraanaa guddaa misaa'ila daangaa Israa'el keessa haleeluu danda'uu fi loltoota sirriitti leenji'anii fi muuxannoo waraanaa qaban kumaatamaan lakkaa'aman qaba. Qaamni adda diinaa qolatu yookaan The Resistance Front kun gareewwan Iraan deeggartu Sooriyaa keessa madheeffachuun daangaa Israa'elii fi Iraaqan irraa socho'anis ni haammata. Biyyoonni lixaa immoo Iraan waraana Israa'el Gaazaa kana akka hin hammeessineef akeekkachiisaniiru. Pirezidaantiin garee biyyoota torbaa G7 kan taate Jaapaan lammiilee nagaa Gaazaa keessatti miidhamaa jiraniif deeggarsa doolaara miliyoona 10 akka taasiftu karaa ministeera dhimma alaa ishii ibsite. Ministeerri dhimma alaa biyyattii ibsa isaa kanaan haalli Gaazaa keessatti deemaa jiru hammaataa ta'uu ibsuun haalichas itti dhiyeenyaan hordofaa akka jiruu fi gita isaanii kan biyya Iraan waliin haasa'uufis qophii xumuraa akka taasisaa jiran ibsan. Dippiloomaatonni isaanis lammiilee Gaazaa waraana Israa'eliin marfamaniif gargaarsa akka taasisaniif waamicha dabarsaniiru. Pirezidaantiin Masrii Abdul Fattah Al-Siisii fi pirezidaantiin Ameerikaa Joo Baayiden haasaa karaa toora bilbilaa taasisaniin waldhabdeen Filisxeemii fi Israa'el gidduutti deemaa jiru nagaa naannichaa balaaf akka hin saaxile ittisuun barbaachisaa ta'uu waliin dubbachuu isaaniitu ibsame. Pirezidaantiin Raashiyaa Vladimir Putin Mooskoon rakkoo namoomaa Gaazaa keessatti mudate gargaaruuf fedhii akka qabdu muummicha ministeeraa Netanyahuutti akka himantu gabaafame. Odeeffannoo ispoortiitiin ammoo jimaata dhufurraa eegaluun dorgommii waancaa Oromiyaa yaadannoo Dooktara kabajaa Artiist Alii Birraa marsaa lammaffaan magaalaa Bishooftuutti ni eegala. Jimaata dhufurraa eegaluun dorgommii waancaa Oromiyaa yaadannoo Dooktara kabajaa Artiist Alii Birraa marsaa lammaffaan magaalaa Bishooftuutti gaggeeffamuuf istaadeemonni lama qophaa'anii akka jiran Federeeshiniin Kubbaa Miilaa Oromiyaa beeksise. Koreewwan dorgommichaaf filataman haaldureewwan dorgommichaaf qopheessuu irratti kan argaman ta'uu ragaan Federeeshinii Kubbaa Miilaa Oromiyaa irraa argame ni mul'isa. Daawwattoota Qubee TV kan daawwachaa turtan oduu qubeetii oduu waliin hambee kan taakkalaan ture qophiileen qubee afaan biroon itti fufuu isaa waliin turtii gaarii gama koon nagaatti.